Bakka jirtan hundumaatti nagaa fayyaanni Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoonni Buddusee TV. Har'as Waaqayyo nu gargaaree jiraannee deebinee dhufneerra. Keessummaa kan biraa tokko wajjin. Kabajamtoota daawwattoota keenya har'a diiyaaspooraa wajjin jira. Nama yeroo dheeraa booddee deebi'ee biyya daawwachuu dhufe nama baay'een keessan bilbilaan beektan wajjin hojii hojjettan akkuma kan immoo nama siin waa'ee isaa dhageessan kallattii garaagaraatiin beektan injiinaraa wajjin jira. Pirooduusaraa wajjin jira. Lammii Ameerikaa wajjin jira. Gaaddisaa yookaan immoo abbaa egeree miidiyaa waan baay'eedha inni. Waan baay'eedhaan kaasuu ni dandeessu. Har'a isaa wajjin yaadota tokko kaafnee waa'ee hojii isaa, waa'ee tajaajila isaa, waa'ee milkaa'ina isaa akkasumas immoo dhamaatii isaa kaafneetu isaa wajjin mari'anna. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa. Har'as akkuma yeroo kaanii Leensii Cuukkoo bareedaa isaa diiyaaspooraaf dhiyeessinaan jettee dhiyeesseeraa fi dhamdhamaniiru yaada isaanii booddee dhageenya. Isa kanarraa kan hafe Odaa Elektirooniksiin isaarraa ispoonsara keenyadha. Nu wajjiniin turan affeerraa kooti. Gammachiisu mataa Booranaati eessayyuu naqina. Barri bara dorgommiiti. Bara fiigichaa. Adeemsaaf kallattii addunyaa beekuuf ammoo teeknooloojii fayyadamuun filannoo osoo hin taane dirqama ta'ee jira. Meeshaalee teeknooloojii sadarkaa qaroominni addunyaa irra ga'een oomishamanitti fayyadamuun addunyaa to'achuuf beekuu akkanumas hojii keessan ariifachiisuu yoo barbaadan ammoo Odaa Elektirooniksiin ani jiraa isiniin jedha. Bilbila iPhoneii, Saamsangii dhiyeenya oomishame akkanumas kanneen biroo laaptooppii gosa hundaa dhaabbileef dhuunfaattis yoo barbaadan Odaa Elektirooniksiin Boolee gamoo waldaa misooma Oromiyaa darbii tokkoffaarra nu bira kottaa malee hunduu jiraa isiniin jedha. Odeeffannoo dabalataa yoo barbaadan duwwaa 91143 7 jedhaatiin nu bilbila yookaan TikTokii, Telegiraamii, Feesbuukii akkanumas weebsaayitii keenya Odaa Elektirooniks jechuun daawwadha. Odaa Elektirooniks meeshaalee teeknooloojii qulqullina qabaniif. Baga nagaan nuftanii diiyaaspooraa. Baga nagaan nuuftan. Akkasiin jedha akka. Nagaadhaasin. Galata Waaqayyoo. Akkam jirtu? Biyyi keessan akkami daraa? Biyyi keenya baay'ee gaariidha. Yeroo kanallee qorri deemeera miti? Hin deemne ammayyumatti jira. Yeroo deebinu tarii deemuu danda'a ta'a. Yeroo isin deebitan amma baqachuu danda'a. Yeroo meeqa booddee deebitanii dhuftanii? Kan biyya keessaa ba'e gara waggaa 20dha. Garuu waggaa 7 dura dhufeen deebi'e. Waggaa 7 dura. Yeroo jijjiiramaa keessa dhuftee turte. Jijjiiramuma keessa dhufee. Ergasii jijjiiramaan argee deebi'ee dhufee jechuudha. Jijjiirama kana ilaaluuf. Yeroo sana affeerraa muummeen ministeeraa godhaniin deebitee dhuftee turte jechuudha. Affeerraas hin qabnu akkasumatti hin dhufne biyyuma keenya ilaalu. Jechuun yeroo sana isaan jijjiirama sana duukaa diiyaaspooraa baay'ee affeeranii turan. Hundumtuu gara biyyaa kottaa biyya keessan ilaalaa warra siyaasaas warra kaanis affeeranii turan. Akkamii biyya laalteetta amma Wallaggaattu gadi buuteetta maal taajjabdee waggaa 7 booddee? Taajjabbiin koo jijjiiramni kun jira. Jijjiiramni baay'ee mul'ata. Isa baay'ee mul'atudha. Naannoo Finfinnee keessas ilaaleera. Hin babbareeddeetti. Darbees immoo gara Wallaggaa deemee Naqamteenis daawwadheera. Naqamteen illee baay'ee jijjiiramte. Jijjiirama guddaan argeechetti illee. Egaa jijjiiramni inni karaa sanaa akkuma jirutti jira jechuudha bareedaadha. Inni karaa sanaa jira inni kaanis immoo akkuma jirutti jira. Isa kaan immoo hin daawwatin nan jira. Tarii yeroo daawwattu isaas ilaalcha mataa kee miidiyaa mataa kees gatii qabduu fi haala garaagaraatiin ibsuu dandeessa. Yaadotuma tokko kaasuuf ittumaan jalqabuufan jedhe akkam sagantaa qabattanii dhuftan tokko kan namni hundumtuu beeku yeroo lammaffaadhaaf kitaaba eebbisuu yaada tokko fudhattanii dhuftan yeroo gara biyyaa dhuftanii maatii wajjinii akkam ture isatti milkooftanii yeroo gaarii ture? Kitaaba balleessa koo eebbisiisuu dhufne. Lammaffadhaa Minisootaa al tokko eebbisiisne asitti immoo biyya namootni isa beekan keessattis biyya keenya keessattis eebbisiisuu qabna jennee isaaf dhufne. Waaqayyo baay'ee nu gargaare sagantaa bareedaa ture namootni baay'ee nu bira dhaabbatanii kanumaan illee galatamaa ittiin jechuun barbaada. Egaa dhugaa dubbachuuf addunyaan ani qaamaan isa beekaa akkuma dargaggoota kaanii akkuma namoota kaanii nama jaallatamaadha nama simatamaadha. Waa'ee obboleessa kee deebisee si ibsuuf jechuudha. Nama tasgabbaa nama hundumaa wajjin walii galuudha. Kabajan ni qabu, simataman ni qabu, iddoon ni qabu. Hammam dinqisiifatte mee akka kanatti beekta turte addunyaa keessumaa biyyatti?
addunyaa utunni high school jiru deemen biyya yeroo high school jiru mana barumsaa keessatti hin beeka hiriyoota ni horates baay'een isaanii erga high schooliti ba'ee university galees heddummatanii seenaa isaa baay'ee dhugaa dubbachuuf hiriyoota isaarra baay'een bari'an wantoota inni kanarra iyyuu hin beekne kanaaf obboleessa koo ta'uu isaatti baay'een gammada. Hojii tola ooltummaa baay'ee keessatti hirmaata dargaggoota baay'ee walitti qaba. Keessumaa Wallagga Yuunivarsiitii Fookasii keessa immoo hojii baay'ee hojjeteera. Sagantaa sanas ijoollee Fookasiitu qopheesse natti fakkaata isinii wajjin ta'e. Ijoolleen Fookas baay'ee irratti hirmaatanii baay'ee addunyaa wajjin baay'ee walitti waan dhiyaataniif addunyaan gaggeessummaa Fookas keessas tureera. Isarraan kan ka'e namootni baay'eedhuma barattootnis hedduun isaanii itti gaafatamummaa fudhatanii Fookas ministirii warra amma gaggeessaa jiranii itti gaafatamummaa fudhatanii hojii kana baay'ee hojjetanii dhugaa dubbachuuf ta'e wanta kana yaadeen oli kanan argee kanaaf dhugaa baay'een gammada warra Fookas ministirii illee achumaan ammas dabalatee galatamaan isin jedha waan biraa waan jedhan qabu. Haa ta'u gaa namoonni kitaaba kanan argan ni jiru. Kitaaba addunyaa koo jedhu kana ni barreesse. Waa'ee kaansarii, waa'ee haalota keessa dabarsee seenaa jireenya isaa wantoota baay'ee kitaaba irratti barreesse kana namoonni hin arganne jiru. Kitaaba kana eessaa argatume? Eessa keessan eenyu biraa argachuu danda'u salphaatti? Kitaabi kuni ammaaf hin raabsamne garuu kaayyoon jiru bakka mana kitaabota hundumaatti naannoo biyyaattis haa ta'u yeroo darbe naannoo Najjootii maatiitu hin ta'in ijoolleen dargaggootni wal qindeessanii ijoollee isaa wajjin hin baratan hiriyootni isaa wal qindeessanii dhufanii kitaabota hedduu bitanii deeman. Isaanis immoo kan isaan jedhanii naannoo dhalattoota naannoo magaalaa Najjoo jiranii isaaniif raabsinaa mana barumsaatti geessinaa laabireerii keenya kan jedhan natti fakkaata yaada isaanii. Naannoo sana kan jiran karaa sana argachuu danda'u garuu ammaa fi kitaabota kana mana raabsaa kitaabaatti akka raabsamu irratti walii galleerra. Isas immoo gara fuulduraatti iddoo kam akka argamu hin beeksifna. Haa ta'u akkamii cuukkoo kana namtittaa garuu sitti toleera. Cuukkoon kun ajaa'iba. Yaa warra diyaaspooraa akkas dhuftanii fudhatanii deemuu barbaadan jettee beeksisa nu hojjechuu dandeessaa. Diyaaspooraa maal jettani maqaa cuukkoo kana eenyutu hojjeta? Leensii cuukkoo. Leensii cuukkoo jedhama warri barbaadan ergaa qabaatan finnee dhufna. Egaa gaaddooni nama guddaadha. Gaaddoo midheensi waamaa Eeliyaas godhee lammaffaa immoo biyya kanatti illee ta'e namoonni taayitilii qabaniin yookaan immoo ogummaa qabaniin yoo waamanitti tola. Garuu immoo biyya namni hundumtuu akka salphaatti ogummaa qabu dhiisee maqaama isaatiin wal waamu keessa jiraatti gadi ta'eefan malee injiinara nama guddaa nama kabajamaa nama hojii baay'ee hojjetu ta'uu kee kabaja kee gadi hin buusne akkatti na hubattuuf jechuudha. Garuu haasaa keenyaaf akkuma salphatuufanii gaaddoo siin jedha isa kana. Ani kanan jedhu carraa daandii qilleensa Itoophiyaa dhiisanii biyya Ameerikaa deemu akkam ture mee? Akkuma tamma yaaduu dandeessutti ture gaa. Maaliif yerichi baay'ee yeroo chaalenjingii ture. Carraan sun naa dhufee isa fuuldura wantoota ta'an tarii boodan kaastatee hin beeku isa kaasuu dandeenya ta'a. Naannoo karaa yuunivarsiitii Haramayaatti yeroo baradhee garuu carraa sana yeroo argadhee DV'n naan dhufne DV'n arganii Ethiopian Airlines seeneedha kan na qaqqabe. Ethiopian Airlines jechuun carraa sana argadhee naa dhufee waluma faana jechuuf hin danda'amu. Waggaa tokkoon piroosesii godhee akka carraa achuma Ethiopian Airlines keessa taa'een waggaa tokko piroosesii godhee isa booda viizaa kun fudhadheen doormii taa'een kilaasii fa'aa baradhan ture. Viizaa qabaa garuu mana barumsa kotti tuufaman ture. Takka baradheen haaluma deemsa kooti mijeeffadhee kiyaabee sokkee jechuudha. Xinnoo chaalenjingii ture dhugaa dubbachuuf gar lamaanuttu gaariima ture. Yeroo sana Ethiopian Airlines galuun carraa gaarii ture. Biyya alaa deemuunis carraa gaariidha. Ijoollee wajjin baranne illee amma ammaatti nam tokko iyyuu arginaan jira namoota yeroo bara sana warra class 74 dha classii 74 amma meeqarra kan jiru iyyuu beeku tarii maal inni umuriin isaa meeqanaan jechuu danda'u warra class 74 jedhama.
Ijoolleen bara sana wajjin baranne ammayyuu waan jiran natti hin fakkaatu Itoophiyaan Eelaamsii keessa baay'een isaanii biyya bakkeetti deemaniiru karaa adda addaa carraa adda addaadhaani. Carraa lama wal qixxee na qunname keessaan tokko carraa fudhadhee jechuudha. Egaa dhugaa dubbachuuf yaadu carraa qabeessa kun carraa guddaadha malee biyya kana keessatti carraan gurguddaan lama yeroo nama mudatu filachuudhaaf iyyuu nama rakkisa. Biyya ofii tajaajilu maali jechuun. DV ofumaa guutte moo namatu guuti jedhee yookaan namatu sii guuti barbaadee ma turte? DV mtuyyuu maal akka ta'e waan hin beeku natti hin fakkaatu yeroo guute garuu namooti cal jedhanii ma Haramayaan ture Haramayaan Yuunivarsiitii keessan ture wiikendii sanbatarraa yookaan Harar deemnaa yookaan immoo Dirree Dawaa deemna. Yeroo sananii Harar deemne jechuudha hiriyootuma koo wajjin hin deemne. Bara sana barri teekinooloojiin kun baay'ee makan akka irraa hin guddanne mana fotootti suuraa nu kaasanii suuraa kaanee birrii 15 kaffalle. Birrii 15 kaffallee suuraa kaanee foormii keenya guyyaa dhaloota keenyaa barreessinaa maqaa keenya barreessinaa adreesii bakka inni itti konfirmeeshiniin nuuf ergamu immoo keenyaaf jechuudha. Kanumaan kaa'ee fi hin sokkine konfirmeeshinii isin ergina bakkaadhaan birrii 15 nurraa fudhatanii gallee konfirmeeshinii manatti nu erganii waraqatatti man kaa'ee jechuudha. Kanu waraqatatti man kaa'ee ittuma turiin DV'n si qaqqabeera xalayaan tokko immoo karaa yeroo biraan qaqqabe jechuudha. Malee waan yaadee irra deddeebi'ee godhe wayii tokko miti. Namoota baay'eetu yaalaa jechuun aweernesiin isaa jiramtii waa'ee masanaa quba qabaachuun nama badaan turre waggaa 20 dura jechuudha. Namoonni beekan jiru sanaan ala karaa Keeniyaa fa'aa baqatanii deemuu yaadu namoonni. Kallattii garaagaraatiin deemuu yaadu. Akkam ture mee guyyaa si gaggeessan guyyaan galataa qophaa'ee namni yaa'ee akka sanatti fa'aa ture natti fakkaata. Akkamitti yaadatta? Baay'ee biyya Ameerikaa dhaqee bara sana haasaan isaa guddaa ta'e. Biyya Ameerikaa deemaa jiru waan ta'eef akka addaatti najjootti sagantaanaa qopheessanii maatiin firootni dhufanii nabbisanii waan baay'ee ture waan baay'ee isaa hin haasa'u garuu Ameerikaa waan deemuu fi waan baay'een turaniiru garuu gaggeessa bareedaa ture dhugaa maatiin gammachuudha waan jechuudha. Kaan immoo nurraa baqattee sokkita jedhanii yaadu. Akkas ture bareedaa. Waaqayyoof galatu dhugaa maatiin keessan karaa kana baay'ee milkaa'aadha wantooti toorumaan deemu ammanii bira gee qoradhetti amman beeketti jechuudha. Kun immoo milkaa'ummaa guddaadha. Waan waaqayyo godheef waaqayyoon galateeffatee deema ture namni yeroo sana garaan namaa qulqulluudha makaan qabu. Wanti hundumtuu immoo ifaa ture. Jiramtiiree akka irraa sagantaan tokko feekii qaba har'a. Itti fakkeessaa qaba har'a. Ameerikaan akkamiin si simatte yeroo dhattee haalonni turan akkamii booddeetti yeroo deebitu? Ameerikaan gaariidha akkuma beektu biyyi sun haraadhaa fi yeroo jalqabaaf hin cabbii argee cabbiin biyya sanaa immoo akka cabbiisa biyya kanaa miti cabbiin biyya kanaa ishee dhagaadha sana dhabni ishee qorqorroo kolkol gootudha yookaan immoo baala boqqolloo fa'aa ciccirtu sanadha. Inni biyya sanaa garuu akkasumatti inni biyya sanaa inni yoo bu'ee akka abaarsaatti ilaalama isheen baala boqqolloo fa'aa qorqorroo irraa korkor jettu sun jechuudha. Inni biyya sanaa garuu akka daakuutti harca'a. Akka daakuutti akkuma jirbii asasaamaa wayiitti lafatti bu'aa isumatu walirra tuulamee yoo irra jette garsee fudhata. Garuu guyyaa tokko guyyaa lama booda dhagaa taasisumatu deebi'e. Yeroo jalqabaaf hin argine baay'ee na dhiba ture. Baay'een jaalladhes maaliif wanti addaasa ture waan ta'eef. Wanti addaasadha. Akkani yeroo biyya kana taa'ee yaadutti immoo hin argine. Ani yeroo achi taa'ee yaadu haama girgiddaama kanatti bu'anii kilik godhanii dhumachi as waan nyaata baafatanii as immoo kilik godhanii waanuma bishaan dubbata wayiinitti fakkaata ture garuu lafisaa kun illee waanuma akka mastaawwatii irra deemuu sodaachisu wayii faanatti fakkaata ture yeroo nas taa'u jechuudha. Yeroo yaadu maaliif sooshaal miidiyaan hin jiru bara sana sooshaal miidiyaan hin jiru feesbuukiin hin jiru. Namooti baay'ee sarpiraayizii ta'uu yeroo akkasii jedhu maal inni harriisoo hin qabu naan jedhu faayyoon sooshaal miidiyaan hin jiru yuutuubiin hin jiru feesbuukiin hin jiru ergoon achi dhaqeedha jechuudha kan inni kun hundumtu ta'e. Maark Fasanuma booddeedha kan isaan waan baay'ee kan isaan dammaqane. Kanaafiyyuu karaa kan biraa daawwattoota keenya
yooma rifeensi geeddaramuu baatee dargaggummaa baatee iyyuu jiramtii nama bubbulee ta'uu Bubbullee irraa jechuudha. Omaan jedhu toma jedhu dhufaa seera. Ijoollummaan dandeessi immoo dhagasaa sin dagatina. Inni kun ragaadha. Inni kan biraan asitti barattee Haramayaa Yuunivarsiitiitti iyyuu gargaaraa barsiisaa taatee hojii baay'ee hojjechaa turte. Garuu immoo yeroo deebitee biyya Ameerikaa dhattu gara booddeetti deebitee BA Electrical Engineering baratte University of Minnesotaadha. Sana booddee immoo MA keesii Phoenix Arizonaatti baratte natti fakkaata. Mitiire isuma sanaanii jechuudha. Engineering jedhama. Inni kun dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee akkati barumsa jaallattu gara kuteessa akkati taate siireesii akkati taate abbaan keessi immoo hammam akka eeganii injineeranii si guddisan agarsiisan namoota baay'eedhaafis immoo fakkeenya si godha. Hin cimu ture hojii hojjechuu farankaa sassaabbachuu hin wayyu ture gara barumsaatti fiigurra. Baay'ee cimaa salphaan turre maaliif wanta akka salphaatti argattu kan keeyyuu sitti hin fakkaatu. Waama kan kennaatti argattu wayii tokko ta'a garuu yeroo wanta cimaa tokko wayiitti baatu garuu atis dafqa keekkatee waan beektuuf hin gammadda keessa. Cimaa yoo ta'u malee ciminayyuu keessa darbee kan sodhibu yeroo inni fuultaayimii waan hojjedhaa fuultaayim jedhama gaachi sa'aatii 32 ol yoo hojjettate torbanitti fuultaayimiidha. An fuultaayimii sa'aatii 32 yoo ta'in 40 ol fa'aa yeroo hojjedhu yoo jira. Maaliif asii obbolootni koos jiru maatiin koo hundumtuu as jiru kan biyya alaa ba'e ana qofadha maatii koo gargaaruun narra jira kanaaf jechuun narra jira ture ofii koos achi gargaaruun narra jira salphaan ture garuu waaqayyo na gargaaree barumsa kollee fiixaan baasuu danda'eera jechuudha. Tariitii gaamma dhugaa dubbachuuf waan asi dinqisiifadhu tokko Ameerikaa keessatti ogummaa sanaan sartifikeetii biyya sanaa qabaatanii piroofeeshinaalii ta'anii hojii piroofeeshinaalii hojjechuudhaaf dammaqanii barachuun gatii nama baasisu beekamaadha. Miti Ameerikaa keessatti biyyuma kana keessatti iyyuu ogummaa tokkoon baratanii xumuruudhaaf gatii nama baasisu qaba. Akka manaan jette kana hojjechaa siigalee ramtii sa'aatii amma kana dadhabaa barachuun sitti ulfaatu ture dubbisuudhaaf dorgommii biyya Ameerikaa keessa jiru sana dorgomuudhaaf sitti ulfaatu ture. Yaa ni ulfaata. An akkuma sila kaasuu yaade biyya sana yeroo naqeeni namani akkas jedhu baay'een hin turre. Namumaas dhufee tokko fakkeenyaaf nama qabatamaa baluun beeka naman jedhu hin qaban. Abbaan fa'aa namoota isaan beekan fa'aa yeroo DV argadhe iyyuu magaalaan Joon ture jechuun nama ture hin argadhe anillee Finfinnee jira. Nama Ameerikaatii dhufee magaalaan Joo dhufe tokko ture Darajjee jedhama. Darajjee ammas Minisootaa ma jiraata. DV kana yeroo naa dhufee maalan ittiin jedhee ispoonsarii naa ta'uu dandeessan jedhe bara sana ispoonsariidhaan malee bahuu hin dandeessu. DV yoo argatte iyyuu caljettee hin baatu ispoonsarii qabaachuu qabda nama ofitti si fudhatu jechuudha. Nama simatu tokko qabaachuu qabda. Isa gaafadhe naan tollee rakkoon qabnaan jedhee achi dhaqee affidaavitii waan jedhamutu jira isa guutee na ergee achi immoo fira qabna turre nama jechuun akkana abbaan fa'aa kan isaan beekan illee erga achi dhaqee hin bareeddu baay'ee hin beekan ture dura Bobakaree jedhamu isaan amma sadarkaa guddaarra nama turanidha ammallee ritaayar godhanii Meeyoo Kilinik iddoo jedhamu hojjetu Meeyoo Kilinikiin bakka namootni gurguddaan dhugaa dubbachuuf oote namootni biyya geggeessan fa'aa keessatti wallaanamanidha kilinikiin suni magaalaa Minisootaa keessa ta'ee Minneapolis irraa xiqqoo naannoo sa'aatii tokkoof walakkaa sa'aatii lamaa fagaata. Isaan iji walii galanii anaan ofitti fudhatan jechuudha achitti. Dhaqeen achi jiraadhee isa booda garuu kaayyoon koo gara barnootaa ture gara sanatti kan deemaa jiruu fi kaayyoon koo garuu barachuu ture. Xinnoo bakki Meeyoo Kilinikiin sun jiru Raachester jedhama. Raachester immoo Minneapolis irraa xinnoon fagaata. Darbees immoo kolleejii duwwaatu jira ture. Kolleejii waggaa 2 waggaa 1 digiriin qabu jechaadha. Sartifikeetii. Yaa dippiloomaa sayyadam biyya kana. Isa barsiisu magaalaa sana keessatti isaan ala yuunivarsiitii gurguddaan hin jiru. Kanaafan gara Minneapolisitti muuvii godhe. Minneapolis immoo yuunivarsiitii guddaatu jira. Egaa achi dhaqees egaa bu'aa baay'een tureera. Namoota
baay'eedha namootni achitti na gargaaran dhugaa dubbachuuf ta'e gara fuuldura boodaatti illee fiddatee hin beeku waan akkasii waan fiduu baatte amma dubbadheen darbaa namootni baran biyya sana dhaqee na gargaaranii hedduu turanii barumsa koo kanaaf illee successfully akkan ta'u kan na godhanii namoota baran rakkadhe sanaa na bira dhaabbatanii yeroo ani siree hin qabne siree ijoollee isaanii irraa fuudhanii kan naa kennan turaniiru. Kanaaf isaan illee baay'een galateeffadha namootni ancal jedhee dhaqee bira bulaa turellee tureera manuma ta'uu hin qabaatin jechuudha lafan jiraadhu illee tun hin qabaatin kan hundumaa keessatti namootni biyya Minisootaa keessa jirtanii saksasii koo keessatti qooda qabdu waaqayyo isin eebbisu isiniin jechuun barbaada eebbifamaa baay'ee isin kabaja keessumaa namootni akka Malkaamuu na beektaa Malkaamuu akka Tensaayeen fa'aa jirtu namoota hedduudha yoo maqaa kaaseen akkumattu kanaaf guddaa isin galateeffadha namoota Minisootaa keessa jirtan hedduun keessan jireenya koo keessatti qooda qabdu galatumaan isiniin jedha dhugaa. Egaa tarii waltajjiin akka kanaa yeroo uumamu namoota galateeffattee hin beekne teenkeettee hin beekne akkati galateeffattuuf carraa siifuma. Egaa yeroo booddee waaqayyo si gargaare immoo maatii keessaa dura harmeessaa fudhatee naan jedhani. Akkam ture inni sun immoo? Gaafa isaan dhufan maaltu sitti dhaga'ame? Gaafa isaaniin argattu akkamii adeeme? Baay'ee gammachuu guddaa natti dhaga'ame. Durumaa kaasee yeroon yuunivarsiitii ture. Sanbadduraa nan kadhadhan tureen waaqayyoon. Sanbadduraa soomaaf sagadaan hin kadhadha. Mata dureen immoo hin kadhanna amma ammallee jiratee hin beeku mata duree waraqata irratti nootti qabachaa kadhatta durii. Mata dureen kun jalqabaa maatii koo jedha ture. Kaayyoon kun guddaan maatiin koo akkasaan biyya alaa deeman irratti hojjechuu ture. Waaqayyoon gargaaree armee koo jalqaba kan gara sana akka isaan dhufan irratti hojjedhee fi akkaataa itti obbolootni koo warri kaan immoo boodaan dhufan irratti hojjechuuf ture. Kanaaf yeroo sana immoo deebi'ee isaanii yeroo argadhu baay'een gammadee baay'eedhuma fiilingii gaarii. Akkuma jettee immoo milkaa'ee obboloonni kee karaa harmee keessa immoo tooraan dhufan. Tooraan walii beeku namoonni baay'een egeree miidiyaa irratti arganii beeku yeroo walitti qabaman isaaniiyyuu biyya tokko ta'u. Haadha manaa isaanii abbaa manaa hundumtuu obboloonni isaa hiriyoonni walitti qabamanii yeroo dhuftanii maatii guddaa baay'ee bal'aa nama inaafsistan tokko taatu. Inni kan biraani gaaddoon amma kaasaa turte yeroon biyya Ameerikaa dhaqee namoota baay'eetu na gargaare. Namoota baay'eetu mana isaanii naa banee namoota baay'eetu wantoota hin yaadne baay'ee naaf godhee kaasaa turte. Akkuma kana immoo dhugaa dubbachuudhaaf namoonni immoo si galateeffatan jiru. Isa kana immoo deebistee namaaf gooteetta. Yoo xinnaate gara 20 olii fi gaaddisaan ispoonsarii ta'eera naan jedhani. Gaafadheera gaanela sila kanan siin jedhe isa kana namoota baay'eef ispoonsarii ta'eera. Namoota baay'ee simateera. Namoota baay'ee tajaajileera inni si jedhani. Waa isa sana ammoo kaastame. Erga amma kana baay'eetu isaanii hin beeku. Ani san gaafadheedha. Kanaa ol ta'a. Maaliifi si gaafachuuf gatiin qophaa'aa turee fi qorachitu. Jechuun amma hin danda'e. Ani jireenya koo keessatti waanuma gochuu danda'uun godha. Waanuma gochuu hin dandeenye miti. Waanuma gochuu danda'u. Namootni baay'een mana hin jiraadhu keessadha naajin kan isaan jiraachaa turan. Mana kan biraa fuudhee fi yookaan immoo siree kan biraa bitee fi yookaan waan addaa godhee fi tun ta'in waan an nyaadhu nyaajini nyaatanii waan irra fuula rafanii waan an taa'u irra taa'anii anaa wajjin namoota baay'eetu jiraate. Namoota hedduudha. Isa kanas immoo waaqayyotu nama gargaara. Akkati akkas gootu akkati kallattii garaa garaan harka nama qabdu immoo kan si gargaaru waaqayyoodha. Waaqayyoof haa galatu. Egaa inni kan biraan namootni kun erga dhufanii booddee yaadotuma namoonni kaasan sitti gaafadheera maal jedheera. Wanta gaaddi isaanii akka kanatti jajamu immoo deebisee wanta inni ittiin komatamus jira naan jedhan. Namoonni kun yeroo tokko gartuudhuma isaa immoo ta'uu qabu. Yoonni waamicha waamee dhufuu qabu. Yoonni akkas godhe jechuu qabu. Tiimiima tokko immoo godhee fudhatee deemuu barbaada namoota kanaa jedhanii namoonni kaasanis jiru. Isa kan nama maal jetta? Namni akka bifisaa adda addaa mallisaa adda addaa. Yeroo hundumaa ammati namni jireenyuma kee wajjin akka walii galu eenyu namni hin barbaanne iyyuu hin jiru.
Nama hundumtuu akka si faana hiriiru, nama hundumtuu si wajjiniin akka jiraatu, nama hundumtuu si wajjiniin akka gammadu akka wanta namni hin jaallanne tokko hin jiru. Anas kana nan fedha yoomiyyuu taanaan. Garuu kana jechuun namarratti immoo yaada mataa ofii infoorsi gochuu miti sun. Garuu jaalala namni tokko yeroo baay'ee maaltu argama sitti fakkaate. Amma fakkeenyaaf kun lamaan obbolaadha yoo ta'e abaluun nan barbaada abaluun garuu hin barbaadu yoo namni siin jedhee in rakkatta. Rakkinni maaf akkamitti akkas ta'a jettee yaadda jechuudha. Kanaaf kun waama jirudha. Waama normaalidha. Garuu ani namarratti hin forsiisin godhu namni yoo barbaade naajin hin jiraata yoo hin barbaadne immoo naajin hin jiraatu. Maal fa'aa jedhu hojii tola ooltummaa hojjechuu barbaade hirmaadhaa jedhee nama baay'ee godha. Kun immoo namni kamiyyuu kan inni godhudha. Haalota kan biraas yoo jiraatanii tarii waldaa keessaa hojii biraas dhimmi biraas yoo jiraate kottaa jedhee baay'ee gochuu irratti namoota ofiisaa wajjin dhaabbuu irratti gaaddisaan hin komatamuu jedhanii maqaasidha. Hin komatamu. Hin komatamu jedhu akkas namoota gartuu gochuutti hin komatamu siin jedhu. Maarrega yaada gaarii karaa koofi walii wajjin hojjechuun gaariidhuma gar tokkotti hojii gaarii tokko yoo ta'e. Hojii gaarii yoo ta'e ilaalchi koo sirrii dho'ettis akka sana hin goota. Mee isa wanta kan biraan sii kaasuu barbaadu tokkotu jira. Amma erga biyya Ameerikaa irratti gara waggaa 20 ol turteetta biyya keessa yeroo turte waldaa keessatti feelooshipii garaagaraa keessatti maatiirraa adda baatee haramaayaattis argiteettaati akka namoonni jedhantu hin taane jireenya kee keessatti waaqayyo si gargaaree Finfinnees jiraattee agarteetta muuxannoo baay'ee qabda. Waldaan biyya Ameerikaa maal fakkaatti mee akkamitti argatte waldaa immoo atmosfeerii sana immoo? Waldaan biyya Ameerikaa yeroon biyya sana deeme waldaama tokkotu jira. Waldaama tokkotu jira, lubuma tokko qabna, tajaajiltootuma qabna, tokkuma jechuudha. Minisoota guutummaa keessatti? Minisoota keessatti. Tole. Waldaan tokko jira ture garuu waldaa baay'ee xinnoodha. Garuu isaanis waldaama sanarraatti xinnooma ishee adda kan ba'anidha yaadumaan adda ba'uurraan kan ka'e garuu inni yeroo isin namni inni hubatu iyyuu hin jiru. Kanaan achi garuu waldaama tokko hin beekan biyya sana keessatti Minisootaa keessatti achi kootti. Inni suni gaarii ture baay'ee namoota keenya baay'ee walitti fidaa namni tokkummaa argisiisaa jaalala qabaa yoo wanti tokko arra ta'ee wal argaa walitti himaa wal hubataa walii wajjiniin tokkummaadhaan hojii hojjechuutti baay'eedhuma waan gaarii ture. Konfiraansii gurguddaa waldaa sana keessatti kan godhame akka biyya kanaallee Oromiyaarraallee dhufaniiti konfiraansii waggaa waggaatti gaggeeffamu ture. Waldaa keenyatti baay'ee deddeebi'u yeroo isa jechuudha. Garuu ammoo akkam yoo jette amma garuu akkasumini amma gara waldaa 8-10 ta'uu dandeenya Minisootaa keessa. Waldoota hedduutu jira. Wantootni adda adda nu baasan baay'eetu jiru. Garuu namni waa maxxamane duukaa deema waan ta'eef akkuma maxxamanetti waldaasaa keessatti tajaajilama jechuudha. Jechuun koo amma kana gaaffii kana sii kaasuu fi waggoota amma kana namoota baay'ee wajjin haala tajaajila hafuuraa wajjin jirta gatii ta'eefanii waldoonni kun gurguddatanii akka babal'achuuti moo wallolanii akka caccabuuti jennee kaasuu dandeenya? Namoota gaafatti irratti hundaa'a. Anaanna gaafachaa jirta waan ta'eef akka kootti wallolanii caccabanii jedhaan. Wallolanii caccaban waan ta'eef hojii barbaada ganaa kan jedhu nama naane. Kaan immoo waldaan nama 50 darbuun qabu kan jedhee amanuufaatu jira. Namoota 50. Namoota 50 darbuun qabu kan jedhanii amanan immoo jiru. Garuu baay'een waldaa Minisootaa keessa jiranii caccabaniiti kan isaanii gargar ba'anii. Minisootaa duwwaayitu hin ta'in biyyuma Ameerikaa keessatti guutummaa Ameerikaa keessatti isteeta hundumaatti gargar caccabani. Tokko turan iddoo baay'eetti iddoo hundumaatti garuu isa booda gargar bebittimaan jechuudha. Kuni garuu waldaa namoota afaan Oromoo dubbatan irratti duwwaadha moo kanneen biroo irratti si mul'ata? Waldoota biroo irratti si mul'ata. Garuu inni kan afaan Oromoo baay'ee keessaa ba'ee mul'ata. Ka'umsi isaa rakkoonsaa yeroo baay'ee ilaalcha siyaasaati moo naannummaadha moo akka ammateetti lakkoofsa daangessuudha moo maalidha mee? Naannummaan akkuma jirutti jira. Naannummaadhaan waldootni dhaabaman jiru. Minisootaa keessa. Wal namootumti naannoo. Namootni naannoo tokko waldaa qaban jiru.
Inni baay'ee yommuu kana dhiibbaa hin uumne rakkoo waldoota diddiigamuu keessatti. Maaliif naannoo argate namoo naannoo sanaa dhaqamaniire namni naannoo tokko hunda biraa dhaqaa jechuudha. Garuu waldootni sila akkasillee ta'uyyuu hin qaban waldootni sila. Jechuun naannummaa yeroon siin jedhu akkatti nu hubattu kanan barbaadu fakkeenyaaf naannoon tokko jiranti gandi tokko namoonni naannoo tokko jiraatan otoo hin taane biyyummaadhaan siigalee ramtee amma naannoo biyya warra akka kanaa wanti jedhamu jira. Jira. Reyaalitii mataa jira jechuudha. Isa kanas beekaa gaafadheera gatiin ta'ee fi guutummaa Ameerikaa keessa jira kun immoo. Siigalee ramtee warra isa kanaa laata rakkoon isaa faayidee yaada. Inni rakkoo keessaa tokkodha. Garuu rakkoonni guddaan isa miti. Jechuun akka nama tokkotti maal ta'a waldaan kun hundumtuu iddoo tokkotti waaqeffatee akka saba afaan tokko haasawutti yeroo jettee yaaddu kun jiraachuu hin qabu ture. Keessumaa nama biyya ormaa jiraatu taaneetu jirru. Nama bifi keenya tokko afaan nuyi haasofnu tokko loqodii keenya illee adda addadha. Loqodumti keenya fakkeenyaaf ati warra leeqaadhaa ani warra maal jedhama warra godaadha. Ati warra bahaadha ani warra lixaadha. Siigaleera loqodumti keenya illee addaddummaa qabaata. Lafatti adda baastu beekta jechuudha. Yeroo ati dubbattu waan an kee hafuudhu qaba yeroo dubbadhu wanta kee hafuudhu. Abaluu achi jechuun. Inni dandeessa ma danda'ama. Garuu afaan keenya tokkodha. Garuu wanti namni bakkee dhaabatu garuu isa nu keessatti hin argu. Inni isaan nu keessatti arganii saba tokko ta'uu keenya, Oromoo ta'uu keenya, afaan tokko dubbachuu keenya. Bifi keenya wal fakkaachuu isaadha. Bifi keenya illee tokkodha. Amma biyya ambaa fudhattee ilaalte addaddummaa kan fidu bifa jechuun adiif gurraacha qofadha amma achi kan jiru. Adiidhadhu gurraachadhu akkuma ittiin argu jechaadha. Kanuma akka kanatti beekamu. Garuu manui bifi keenya tokko haasaan nuyi haasofnu tokko nyaati nuyi nyaannu illee tokko wanti nuyi daddannu baasu hin jiru. Garuu achi yeroo dhannoo naannoodhaan biyya naannoodhaan walirranii waldaa tokko dhaabuun anaaf naan fudhatamu ammayyuu hin fudhadhu wantoota akkasii. Garuu inni suni baay'ee rakkoodhuma adda adda ba'uu irratti dhiibbaa qabaa garuu baay'ee guddaa miti. Gara fuulduraatti waan fooyya'uu danda'u waan namni adda adda fechooti. Egaa maaliifan kana kaasee hin dubbatamu yeroo baay'ee mata duree kanarraati. Garuu immoo rakkoodha saba keenya gidduutti. Akka ammati jettee biyya baqataa ta'ee namni hundumtuu lammii biyya sanaa haa ta'u malee amma yeroo du'i dhufu jira. Yeroo du'i dhufu jira. Namni wayii tokko as ergamuuf yeroo kamuu abaluun gargaaraa jedhamee gaafa ba'amu namuma gargaar faca'ee jiru sanatu gargaara. Gammachuun tokko yeroo dhufus akkuma kana. Ilaalchi siyaasaa tokko yeroo dhufus akkuma kana. Iddootti namni deebi'ee wal argu immoo akkuma sana. Gaaddoo waldaa jalqabaa sana keessa jirtamoo ergasii baatee tareetis? Kan nama dhibu waan waldaa jalqabaa sana keessa jiru natti fakkaata jechi koo sigaleera waldaa dhiisee hin deemne ani. Waldaa tokkotti nu dhiisee deeme malee nuyi waldaa kee hin baane achuma jirra iddoo sochoone jechuudha. Iddooma sana jirra. Garuu waldooti nurraa babba'an jiru. Yaadi koo sigaleera. Yeroo akkasi dhagaama waldaa dhiisanii deemutu hin ta'in waldaan jalqabaa sun rakkoon uumameera rakkoo uumameerraan kan ka'e waldootni gargar faffaca'aniiru. Waldaa minisootaati kan jalqaba iddoo lamatti rame. Iddoo lamatti ramne ani yeroo murtaa'eef waldaa sana keessa tureera. Isa booda garuu waldaa kan biraa hundeessinee waldaa kan biraa keessattidha kan waaqayyoon waaqeffachaa turre jechuudha. Egaa kanaaf waldaa isa jalqabaa sana keessa jiru jechuudha. Namoonni inni immoo isa jira jedhanii kaasuu danda'u ila. Siigalee kana mumaaf hin gaafanne jedhanii kaasuu danda'u. Garuu yaada tokkotu naa dhufa laagaadha. Sila sitti miira wantoota kaasuu barbaadu yaadota kaasuu barbaadu nan kaasa siin. Maaliif bilisummaan yoo haasofne wayyaa. Yeroo tokko namoonni lafa kaa'anii irraanfatu. Lafa kaa'anii jechuun rakkina keessa darban haalota keessa darban. Amma namni biyya sana jiraatu inni kaan akkuma KDVdhaan deeme. Inni kaan maatiitu fudhate. Inni kaan immoo biyyoota garaagaraarra gidiraa argee karaa Keeniyaarra bahee, karaa Ugaandaarra bahee yookaan immoo karaa Liibiyaarra bahee, Awurooppaarra bahee gidiraa meeqaanidha kan inni Ameerikaa gale. Waan baay'ee isaa namni achi ga'ee irraanfatee laata.
gaafa haalonni mijatan gaafa jireenyi wal qixxaatu gaafa waan barbaadu argatu waaqayyoon irraanfatanii akka barbaadan gochuu waan xinnoo irratti waloluun baay'atee laata isa kana fa'aa akkamitti xiinxaltame? Baay'anne dhugaadha. Baay'anne nuyi Minisootaa keessatti yeroo jalqaba biyya sana seene namooti keenya baay'ee xiqqoodha. Baay'ee yartuudha. Nama waluma beekta hunduma tol beekachuudha. Namni wal hin beekne hin jiru waldaama tokko latta waan ta'eef achuma tol beekta. Garuu erga baay'annee booda maatiinis baay'achaa deema amma akkuma fakkeenyaaf maatii keenya kaasteetta maatiin keenya baay'eedha. Akkuma kana maatii warra kan biraas baay'achaa deema yeroo akkas baay'achaa deemu namni gara ofiisaatiitti deebi'aas hin deema gara maatii isaattis kun waama jirudha. Garuu waa'ee waldaa yeroo yaaddu amma biyya kana keessatti waldaa nama munga guddaadha waldaa hedduu nama hedduutu waldaatti hirmaatamaniire yoo waliin tokkummaadhaan gootee gaariidha. Tokkummaadhaan walii wajjiniin taate. Keessumaa biyya ormaa keessatti immoo sababumti xiqqoon gargar nu baasuu hin qaban turan. Sababa baay'ee xiqqoon. Sababni nuyi irratti wal dhabuu hin dandeenye fa'a. Sababootni akkasii kun dhugaa dubbachuuf ta'e baay'ee nama gaddisiisu biyya sana keessatti yeroo uumaman jechuudha. Kanadha kan waldoota baay'ee gargar diige biyya sana keessatti. Ergan gaaddoo argii mata duree kana tuun kaasiin dhiisuun baay'ee sirrii miti kanaafan yaada kana sii kaasee sababiin isaa namoota yeroo dheeraa waldaa keessa turan hojii hafuuraa hojjetan namni waan biraa ajjiis hin beeku mitiire namni toora sanaan gatii si beekuu fi dhaamtu qabdaa namoota achi jiraniif yookaan immoo utuu kan akkas goone waan jettu qabdaa. Ani dhaamsa ni dhaamu namoota keenyaaf jechuudha. Yaada adda addaa qabaachuu dandeenya. Akka addaatti yaaduu dandeenya. Waldaanis akkuma kana sagaleen waaqayyoo maal jedha? Waldaan kiristaanaa akka kiyyoo galaanatti qurxummii qabuuf darbatamuuti jedha. Akka sagalee waaqayyoo kan dubbatutti. Kana keessas immoo waan baay'ee of keessatti qabachuudha. Kana jechuun waan gaariinis baay'ee keessa jira. Wantooti gaariin tattaanis baay'een jiraachuu danda'u. Akkuma kana amalli namaas adda addaadha. Hundumti keenya akka adda addaatti yaadna. Garuu amma danda'ametti namni hin jedhaan ilaalchuma qaqqabu qabatee tokkummaa yoo qabaate waldaan kiristaanaas tokkummaadhaan walii wajjin hojjechuu yoo dandeesse nuyi waldaa jalqabaa yeroo waldaa jalqaba Minisootaa keessa turte irraa iddoo lamatti baane rakkoon keenya inni guddaan maal ture waldaan tokko hin deeme waldaan namootni yartuun immoo nuyi keessatti hafni waldaa sana keessatti maaliifi biyya ormaa keessa jirra mana hin qabnu caljennee waldaa dhiisnee deemuu hin dandeenyu maayin faffacaana kan jedhu sodaanna turre yeroo murtaa'effachi keessa turre garuu innis ta'uu hin dandeenya al tokko waan tokko dhiibdee yeroo inni ta'uu didu immoo keessaa gara biraatti deemtaa jechuudha. Kanaaf deemanii waldaa hundeessuu irraan jedhan kakkootti keessumaa biyya ormaa keessatti tokkummaadhaan walii wajjiniin sababootatti sila kaafte naannoodhaan waldaa ijaarrachuu yookaan immoo wantootuma xixiqqoo sagalee waaqa madaaliin kaafne wal dhabanii waldaa kan biraa dhadhaabutti deddeemuurraa tokkummaadhaan hojii tokko hojjetame waldaa guddaan tokko meegaa churchii guddaan tokko dhaabbachuu danda'a jedhee mana mallee taanaan Minisootaa keessatti hope namootni Minisootaas kanaan mana hubatanii nama daddaa yaadotni adda adda nu qoodan tokko hin jiru. Waldootni hundumtu wajjin hojjenne jiru. Waldootni maajoritiin isaanii garuu walii wajjin hojjechuu danda'u. Isaan kun garuu tokkummaadhaan gara fuulduraatti deemuu akka danda'an dhaamsi kanuma. Egaa Minisootaa duwwaa miti immoo siinii argadheen kaase malee guutummaa Ameerikaa keessa Awurooppaa keessa biyyuma hambaa keessa biyya baqataa keessa namni jiru hundumtu iddoo garaagaraatti wanti kun gatii mul'atuu fi tokkummaan humnadhaa jedhu warrumti siyaasaa mitiiree waldaa keessatti immoo wanta barbaachisaa sababa ta'eef yeroo walii wajjin waaqeffattu wal gargaaruufis wal tumsuufis maal gochuufis gaarummaa gatii qabuu fi wantoota yartuu irratti har'as waldaan gargar diigamurraa tokkummaa qabaachuun walii wajjin hojjechuun barbaachisaadha jedhee tana mana ilaalcha goote waltajjii kana waaqayyotu naa kenne waltajjii kana irratti immoo waa'ee waldaan kaasa waa'ee kiristoosiin kaasa waa'ee amantootaan kaasa malee nama dhuunfaa tokko wajjin ilaalcha dhuunfaa tokko wajjin wal falmii hin qabu akkuma ta'ammeetti immoo namoonni ilaalcha mataa isaanii qabu akkuma bifti keenya hojjaan kalariin keenya garaagara ta'e namni yaada mataa isaa qaba ilaalcha mataa isaa qaba waan deeggaru qaba waan jibbu immoo qaba
isa kanaafan isa kana kaasee daawwattoonni keenyas na hubatu ergaa kana siin fudhatu jedhee tan abdii guddaa qaba. Haa ta'u egaa daawwattoota keenya itti fufnee jirra har'a diyaaspooraa wajjin haasaa gochaa jira. Injiinar Gaaddisaa wajjin jira. Abbaa Egeree Miidiyaa isaa wajjin jira. Akkasiin jaallatan abdii guddaan qaba. Yaada yoo qabaattan immoo nu barreessaa. Yaada kana kaasuu sirriitti rifaa hojjettanii deebisnee wal agarra haala nuti wal agarru hin beekamu waaqayyo haala mijeessaa teekinooloojiin jira yookaan isatu deebi'ee dhufa yookaan immoo anatu dhaqa hin beeknu kana gaafadhu yoo isin jettan ammas immoo kaasuuf hin danda'a. Inni kan biraan ani waltajjii kanarratti ergansii argadhee si wajjin haasoo barbaadu hojiin baay'ee dinqisiifadhu deddeebiisuu barbaadu tokko jira. Egeree Miidiyaa. Waa'ee Egeree Miidiyaa kaasnu. Anti tola. Egeree Miidiyaa gara booddee kana egereetti mukkaastee malee isa dura Gaaddisa Oromiyaa jedha ture. Akkas jedha ture. Waan asi gaafachuu barbaadu achirratti taateewwan hedduutu jira. Komeediin jira. Takka daawwannaa iddoo tokko gootan fa'aa achirra keessu qophiiwwan garaagaraa kan faamilii diraamaawwan garaagaraa hin taa'u. Hundumaa caalaa immoo faarfannaan isa achirra hin kaa'ama. Beekaadhuma gootamoo isa hafuuraaf isa kaan waliin makuun kun maaliif barbaachise? Isa kamtu isa hafuuraati isa kamtu isa kaaniiti jechuudha na rakkisaa. Tokko wantoota tokko gargar baasuu hin dandeessu. Wantoota gargar baastu garuu jira. Fakkeenyaaf faarfannaaf sirba walitti hin makne. Inni sun sirba inni sun faarfannaadha jechuudha adda adda. Komeediin garuu fakkeenyaaf komeedii tokko sin dhiyeessinaa waa'ee maatiis jira wantoota akkasii yeroo dhiyaatu garuu isa gargar baasuu hin dandeessu. Maaliif hundumtuu wal keessa jira waan ta'eef. Kanaaf waa walitti makame waan jiru natti hin fakkaatu waan wal keessa jirutu wal keessa xinnoo ishee babal'ate warraan kanaaf. Egaa ani maaliifan gaaffii kana kaasee namoonni yeroo ilaalan yookaan immoo yeroo argan faarfannaa dhaggeeffatan inni itti aanee jiru komeediidha. Namoonni tokko immoo extremely namoota hafuuraa godhanii of yaadu. Siigalee chaanaaliin kun bakka faarfannaa dhaggeeffannaa malee namoonni jedhan. Namoonni tokko immoo qoosuu barbaadu amma gooftaan qabanii ta'uu danda'a. Tarii isaaniif iyyuu karaa isaaniitti wangeela dhagaan ta'uu danda'a. Yookaan immoo akka yaada keetti akka yaada kee hubadheettanii chaanaalii masanarraa namni waan hundumaa akka inni argatus yaaddeetii laata? Yaa hundumaa argachuu hin danda'ani. Maaliif kun ammala wanta biyya lafaa yoo barbaaddeen argatu jira. Maaliif amma aartiin Oromoo wanta biyya lafaatiin lafa keenyee darbuu hin dandeenyu. Maaliif kan hunda keenyaati waan ta'eef. Wanta nuyi warra biyya lafaa wajjinis sheerii goonudha jechuudha. Lamaanuun keenya keessatti qooda kan fudhannudha. Inni kaan garuu wanta akka faarfannaa fudhattee ilaalte warra namoota faarfannaa faarfatan namoota waldaa kiristaanaa keessatti qooda fudhatan kan isaan argatan. Kanaaf waanuma sheerii goonu sana nuyi gatuu hin dandeenyu achi darbachuu hin dandeenyu guddisuu qabna moo bal'isuu qabna jedhee waan amanuuf akka nuti dabalamuu godhe. Egaa achirraan nama baay'ee tumsita. Namoota baay'ee wajjinis hojjetta, namoota baay'ees gargaarta. Garuu namoonni achiin immoo hojii wajjin hojjetu tokko gaaddisaan nu aarsee nu lolee gargar baanee yeroo isaan jiran nagaa kun dhugaadha moo bakka balleessiidha? Jiraachuu danda'a. Aannan loleetu hin ta'ini akkan itti hojjedhuu fi akka isaan itti hojjechuu barbaadan adda adda ta'uu mala. Namoota hedduudha kan koomedii Egeree Miidiyaa irratti hojjetanii. Egeree Miidiyaan dandeettii kana achi as baasuudha kaayyoon keenya. Dandeettiimti jiru kun namootni dandeettii akkasii qaban kun akkamitti achi as bahuu danda'uudhuma. Erga dandeettii qabaatan immoo isaanis akkamitti gargaaramuu danda'u isa jedhus immoo qabata. Keessumaa fakkeenyaaf ammayyaa fakkeenya fudhattee warra akka waaqoo fa'aa fudhattee ijoollee dandeettii qabanidha. Garee miidiyaatti finnee dura akkasumaan cal jedhaniidhuma sagantaa adda addaa irratti hirmaachaa kan turan amma garuu galii dhaabbataa tokko argachaa hojii dhaabbataa tokko immoo akka isaan hojjetan gochuudha jechuudha. Akkasiin godheen yeroos. Amma immoo sadarkaa amma isaan irra jiranitti isaatis isinis ragaadha warri biyya kana keessa jirtanis sadarkaa TVdhaan komeediin jira jedhamu komeedii hirkooti amma sa'aatii kanatti. TV afaan Oromoo ETV afaan Oromoo irratti darbaa kan jiru jechuudha.
Kanaaf namoota kana cimsinaa namooti tokko tokko immoo jiru dhufaniidhuma koomedii tokko lama hojjetanii har'uma Oromoo kan barbaadan immoo jiru. Kun immoo hin danda'amu akkas gochuun immoo hin danda'amu har'a waan tuffii taanseef hin bahu. Malee yaadaan adda bahuun jira garuu loliisa waan jedhamu hin jiru. Waan si gaafachuu barbaadu kan waaqoo fa'aa ammaa kan milkeessaa fa'aa kan inistuu fa'aa aniyyuu ragaadha kan Amaanu'eel fa'aa ragaadhaan iyyuu maaliifi na yaadadhaa TV mo'aa wajjin ayyaana irratti duwwaa hojjetu turanii sana booddee immoo siifi isaan akkasumas Galataa fa'aa wajjin walii galtanii immoo continuously torbeedhaanii koomedii produusii gochaa turtanii inni sun immoo hawaasa biratti isaaniin baay'ee beeksisee baay'ee hojii guddaa hojjechaa turte karaa sana namoota baay'eedhaaf carraa hojii uumte tariitiyaanii kanan si gaafachuu barbaadu fakkeenyaaf dhufeensi wajjin hojjechuu barbaada hojii akkasiin qaba yeroon jedhu waliigaltee akkamiitiin waliigaltanaa wajjin jechuun koo sadarkaa walii mallatteessuutti namni yaadaan haasa'ee fi yoo dookumentii qabaate yaada geeddara an akkasiin jenne akkasidhaa yoo jedhe namni amma isa boo'u sanatu amanama. Jalistee haasaa jirtu yoo ta'e namichi boo'ee haasaa yoo ta'e namichatu amanama. Akkamittiin walii galta namoota kanaa wajjin? Akkuma aadaa keenyaatti walamantaadhumaani wantoota hojjenne keessatti walii galteen mallatteessine tokko jiru. Amma irratti hin jiru. Al tokko dhumarratti waan takkas akkasii ka'utti kaanaan kana booda waliigaltee yoo jiraate waan tokko hojjennu jedhee yeroo yaade tureera. Garuu wanti waan akkasii goona hin beeknu walamanna sabni keenya walamanna kun immoo waanuma maatii keenyarraa aadaa keenyarraa fudhachaa as geenyedha. Egaa gaaddoo godhiifama walamanuu yoo jiraate yoo amma hojii profeeshinaalii hojjetta biyya guddate keessa jirta mana biyya kana keessa nama bakka si bu'u hin qabaatta. Kanaaf namoonni bor yaada kaasan keessumaa addunyaa dijitaaliitti galleerra miti ganaatti dhufna ta'uu hin taane egereen amma gara 300tti deemeera sana caalaa bor hin beennu gara miileenaatti deemaa irratti hojjetame jennaan. Lammaffaa immoo guddinni beekumsi uummata Oromoo babal'achaa deema. Dhaan bal'achaa deemti kana caalaa akka inni hojjetu barbaadan. Maaliif namni taa'ee televizyiinii ilaalu hin jiru. Garuu bilbila isaa yeroo baasu akka inni afaan Oromootiin wanta waldaa keessa jiru laaluuf faarfannaa akka inni dhaggeeffatu nan barbaada. Bor namni akka gaaddisaa irratti dubbatu immoo hin barbaadu. Siigalee jedhamti foormaalii gochuu hin yaaddu yookaan immoo nama bakka buustee biyya kanaati namni tokko yeroo si hojii walii galu kaffaltii isaa raawwachuu fi dandeessa. Garuu hojii kana yeroo hojjetu beektana caalaati. Hamma kana yoo ilaalamee hamma kana yoo daawwatame dhamee waliigalteen uumamaa waa yaadduun qabdu waan akkasii. Deebi'anii akka namoonni komii akka kanaan kaasneefan. Maaliifan sana yaadu sitti fakkaate? Hojiin kun hojii biizinasii miti anaaf. Itoo hojii biizinasiitti ta'e maaliin argadhaa maaliin buufadhattee lafa keessa barreeffamaan amma kanan kaffalaa amma kanan immoo argadhattee lafa keessa amma kana ilaalamattee garuu yeroo wanta tokko gargaarsa isaaniif gootu waan godhu hundumtuu gargaarsa isaaniif malee gargaarsa garee miidiyaadhaaf wanti ta'e tokko hin jiru wanti ta'us hin jiru. Maaliif argitanii tokkuma argitanii keessumaa karaa even koomedii mayyuu koomediimti baay'een isaa ijoolleen dhufanii hundumatu keessaa ba'a miti namooti kiyaa ba'an akkuma hirkoo jiru garuu nama hundumaatu achi as ba'a jechuu miti. Inni kaan garuu ni ilaalama baasii nu itti baafnu garuu isaan olidha. Kanaafanii baay'ee gara sanatti attentionii kanneen beekuun jechuudha. Garuu guddatee immoo bal'ataa yeroo deemu immoo gara sanatti deemuun simma danda'ama. Garuu ani immoo akka kootti erga jalqabdeeti utuu ati irratti hojjettee maaliif hin danda'ama gatii ta'e farra. Hin danda'ama yaa. Baay'ee salphaa gatii ta'ee fi miidiyaawwan jiru jedhaman keessaa miidiyaa Oromoo keessaa namni gaafa barbaadu Waaqjiraa tiiviin jira akkuma kana immoo darbee egeree miidiyaan jira kanneen biroos jiru kanneen kanaa guddataa jiran. Dura irratti garuu kan namaa dhufu warra kana mitiire akkati guddistu adaraan siin jedha. Sanaan wal qabatee waan kaasuu barbaaddu yoo jiraate tariitii achumaanis immoo sabskraayibii godhaa jechuunis dandeessa ammayyuu guddachuu danda'a. Sabskraayibii godhaa. Egeree miidiyaa sabskraayibii gochuu dandeessu buddussee siin dagadha. Buddussee sabskraayibii godhaa. Buddussee bishaan keenyas fudhachaa. Buddussee keenya irraas bishaan budduqfachaa.
dhimma miidiyaa irratti wanta ati kaasuu barbaadu chaalenjiin jira. Chaalenjiin tokko tokkoma jiraata yeroo hundumaa. Aartiin Oromoos haa ta'u miidiyaan Oromoo lafa guddatee gahuu malu hin geenye ammayyuu. Kana gochuu irratti immoo dhiibbaa kan fidaa jiru numadha. Nu yeroo baay'ee isa jiru guddisuu irratti baay'ee rakkanna. Hundumtuu asiin ka'aa hin jalqabu inni isu waan hundumtuu gargar faffaca'aa deemeera. Baruma isaati jechuudha yeroo isaati. Garuu danda'ameetu yaadni namaa walitti dhufuu danda'a ta'e tokkummaan illee haa ta'u waama cimaa isaa tokko ijaaruu hin danda'amu ta'e yookaan immoo isa ijaaramee jiru cabsuu hin danda'amu ta'e gara fuulduraatti sabni keenya tokko kanarratti hojjete kan jedhu yaadan qabaane. Karaa adda addaa jechuudha. Karaa faarfannaas haa ta'u karaa koomediis haa ta'u amma yeroo yuutuubii irraa koomedii sirchiitti gochuutti kaatee namni hundumtuu koomedii hojjeta. Garuu kuni aadaa kana hin guddisa jennee yaaduun nu rakkisa. Kanaafi aartii kana guddisuudhaaf amma danda'ameetu immoo wanti centralized ta'e wayii tokko jiraate yookaan isa cimee jiru cimsanii jabeessuu yookaan immoo wanti walitti qabataan cimaan tokko dhaabbachuu danda'utu jiraate kan jedhu yaadan qabaa. Garuu egeree miidiyaa garuu sabskraabii garuu hin raanfatina. Ulfaadha. Egaa yaadota baay'een sii kaasaniitan si argeerra. Ulfaadhu galatoomii yeroo bareedaa qabaachaa jira. Baay'inatti tolaa jira. Maal akka fiil gochaa jirtu hin beeku. Baay'inatti tolaa. Dhugaa. Nyaannis jira waan ta'eef. Cuukkoo. Nyaachaa dhugaa. Egaa haasaa keenyatti fufnaa. Egaa gaggaafadheera sin jedha waa'ee kee waggaa 20 tureera. Baay'ee hojjeteera baay'ee godheera. Professionaalis hojjeta gatii ta'ee fi injiinar Gaaddisaan sooromeera Ameerikaa keessatti naan jiran dhugumadhaa kun. Akkuma itti ilaaltu egaa biyya Ameerikaa keessatti sooressi persentii 2 qofa. 100 achitti. Persentii 2 warra sana kan biyyattii raasan isaanidha. Warra soorome sana. Warra soorome sana. Egaa maaliifan kana jedhee hojii professionaalii hojjeta. Isa birattis immoo biizinasiiwwan tokko tokko qaba. Jireenya mataa isaa jiraachaa ijoollee isaan barsiifata. Kanuma irratti amaneeti kan inni siyaasa Ameerikaa keessa galee siin jedha. Filannootti dhiyaate sooressootatu galachi keessa gati ta'ee fi siin jedha. Ani warra jechuun namatti tola gaanii galeera abaluu sooressoota siin jedhanii. Akkasitti ho'uu akka jaakkootii kan baafachuu barbaada. Dhugaa dubbachuu ta'e biyya Ameerikaa biyya carraati. Biyya namni baratee lafa gahuu maluu danda'u qabudha. Inni hojjete immoo hojjetee horiitti argachuu danda'udha. Isadha kan namni biyya kana keessatti yeroo biyya kana keessa jiru jechuudha. Kanaaf ammayyuu taanaan gara fuulduraatti namni jabaatee hojjete biyya Ameerikaa keessatti successful ta'ee sadarkaa sanarraa satamma jettu sanarraan ga'a jedhee mana uma danda'ama jechuudha. Jechuun dhugaa dubbachuuf yaalteetta. Inni State House Representative taatee dorgomtee bara darbe kana duula filadhaa geggeessaa turte. Balbalarra deemtee rukuttee ani baluun jedhame jechaa turte. Kanaafiyyuu Ameerikaa keessatti namoonni waan kana irratti hirmaatan immoo Oromoo ta'anii namoonni hin beeknu ta'anii namoota yartuudha. Mitiiree ulaagaan barbaachisu jira kana irratti hirmaachuudhaaf. Meesa sana nuu kaasime namoonni kan biraa hirmaachuu barbaadan hin jiraatu. Atis immoo gara fuulduraatti carraa kanatti fufuu dandeessa ta'a. Mee waa'ee sanaa nuu kaasee yartuu ishee. An durii duula na filadhaadha. Duula na filadhaa bar tokko na ga'anii baay'ee yoon beeku gaachuun baay'ee ijoollee waan tureef yeroo as keessa ture. Najjootti eenyudha maqaa isaan irraan fadhe faarfannaa Baacaa Bayyanee in darbee barri boo'ichaasa jedhu. Isa spiikariidhaan makiinaa guddaarra kaa'aniiti. Anaan yoo filattanii barri keessanii barri boo'icha keessanii hin darbu waan jiru jechuudha. Isa fayyaadadha yeroo duula na filannaa jedhanii isa yaadadha jechuudha. Anis geggeessaan ture biyya ambaa sana keessatti garuu faarfannaa sana hin dhaggeessifne ofii makoo nan deemee akkasii.
biyya sana keessatti ulaagaan barbaachisu baay'eeyyuu miti. Nama dhalataatu hin ta'in nama citizenii lammii biyya sanaa ta'uu qabda. Isarratti dabalee garuu waan baay'een iyyuu hin jiru. Garuu fedha si barbaachisaa naannoo jiraattuttidha kan dorgomtu. Akka guutummaa isteetaatti miti kan dorgomtu naannoodha. Nama fakkeenyaaf namoota amma koongireesii keessaa fa'aa jiranii fudhattee ilaaltee kan Minnesotaa keessaa Somaalii bakka buutee deemtee naannoo Minneapolis keessatti kan isheen dorgomte. Naannoo baay'ee Somaalonni heddummatanii jiraatte turte isheen. Bakka jiraattu baay'ee murteessaa. Mo'amuufis naannoo keetti dorgomtaa. Isa booda wanni lama qaba, leevelii lama qaba. Piraayimariidhaa fi jeneraal elekshinii kan jedhamutu jira. Piraayimarii sanarratti paartiidhuma mataa keetii wajjin hin dorgomtaa. Paartii mataa keetii keessaa yoo mo'attee dabarte gara paartii bakka buutee dhiyaatta jechuudha. Paartii bakka buutee yeroo dhiyaatta immoo baaleetii irratti dhiyaatta. Baaleetii sun immoo isa keessaa maqaa kee akkuma maatirkii biyya kanaatti itti dibuucha. Filanichi akkas ture. Akkoo kanaan innis paartii dimokiraatii bakka bu'eeti kan inni dhiyeessus. Kanaaf dhugaa dubbachuu fiilingiin yeroo sanaa gaarii ture baay'ee gammaddaa jedhee yaadama. Mitiiree kanarraa kaasaniitu namoonni sooromeera homaan jedhu siin jedhu. Waaqayyootummaa achiin nama qaba. Homaan jennu. Kun immoo carraa guddaadha. Inni kan biraa. Inni kun egaa wantootuma namoonni yaadanii fi beekumsa waliigalaati. Sana alammoo waltajjii kanarra yeroo namoota fidu gaaffiiwwan isaan ilaalcha dhuunfaa isaanii isaan gaafachuu barbaadu jira. Iyyesuus yeroo jedhamu ati ijoollummaa keetii kaatee amantaa. Mitiiree lallaba isaa baay'ee dhaggeesseetta lallabdeetta faarfannaa keessatti maqaa kanaan dhageessaa. Maqaan kun addunyaa irratti maqaa dhiibbaa fidudha. Maqaa baay'ooliin ittiin morman baay'ooliin immoo deeggaran abdii amantootaati. Maaranaataa jenna mitiiree Iyyesuus Kiristoos deebi'eera. Iyyesuus gaafa jedhamu injiinar Gaaddoon maaltu itti dhaga'ama yookaan immoo maqaa kana akkamitti ibsitaati? Maqaan kuni karaadha, dhugaadha, jireenya kana natti mul'ata. Isa kana. Iyyesuus gaafa jedhamu baay'ee gaarii. Inni kan biraan si gaafachuu barbaadu namoota of dhaggeeffatamoo namoota haala dhaggeeffatan keessaati ati yeroo tokko namoonni waa'ee koo maal jedhu jedhu. Mitiiree erga namni akkasaan jedhateeti akkasiin godhaa jedhu. Of dhaggeeffattamoo nama dhaggeeffattaa? Lamaanuu. Yeroo itti nama dhaggeeffatu jira. Yeroo itti nama dhaggeeffatus jira. Itoo of hin dhaggeeffatiin yoo calleettee nama dhaggeeffattee wanta keessa kee jiru gochuu dadhabda. Wanta namni godhisiin jedhu goota jechuudha. Waanuma keessa kee jiru duwwaa yoo dhaggeeffattu immoo wanti sun dhuguma immoo bakkee sana ba'ee dhiibbaa inuumaan jedhu rakkina ta'uu danda'a jechuudha. Eessatti geessita sammuu. Kanaaf lamaanuu isa wal faana baalaansa gochaa deemuu qabda. Inni kan biraan si gaafachuu barbaadu namoota jireenya kee keessatti ati ilaalaa deemtu jiru jechuun abaluu fakkeenya kooti jiramtiiree fuuldura keetti ilaalaa namoota ati deemtu maatii keessaa ta'uu danda'a bakkeedhaa ta'uu danda'a yookaan immoo hiriyaa kee nama ta'e yeroo dheeraa si wajjin jiraate namatti gorsa isaa dhageessu wajjin mari'attu qabda. Nama wajjin mari'adhu gara lamaatti nama wajjin mari'adhu nama gorsa dhaggeeffadhu haadha warraa kooti. Ishee wajjin baay'ee mari'adha. Na gorsitisi nan dhagaa nan dhaggeeffadha. Waan baay'ee rana ittisti. Waan baay'ee rongochuu barbaadu hin godhinaan jetti. Garuu walumaa wajjin hin mari'anne mariidhaan waan godhamu kana jechuudha. Kanaaf haadha manaa koo haadha egeree achumaan illee galata guddaan siif qaba. Egaa achuma waa'ee ishee akkati kaastuun barbaadayyuu gara booddeetti kaasuuf ture itti dhuftee yeroo tokko carraadha nama ittiin mari'atan haadha manaa ittiin mari'atan nama gorsitu karaa namatti agarsiistu argachuun waa'ee ishee waan jechuu barbaaddu qabdaa dabalataan waa'ee ijoollee kee waan kaasuu barbaaddu. Haadha manaa koo wanta waa'ee ishee kaasuu barbaadu ayyaantuudha maqaan ishee isheen carra qabeettiidha waan na argatteef jechuudha. Isheenis immoo carraa laanneen waan na argatteef jechuudha. Isheen akkaataa adda addaatiin waa ilaalla nuti. Ani
wanti tokko goonu kana yoo goone hin taa'ee namana. Isheen immoo yoo goone immoo maaltu taasa jedhu yaaddi. Achi dabartee. Yoo goone maaltu ta'a sodaa akkasii dhufa ishee keessa immoo al tokko limitii nu godha. Sodaa al tokko wanta isa darbee dhufu ilaaltee sodaattee waa gochuu dhiisuun baay'ee limitii si godha. Garuu baay'ee baalaansii goona sababa isheen akka sanatti yaadduu fi ani baalaansii godha wanta isheen godinaan jettus maal jettus wanta isheen sirreessinaan jettus nan sirreessa. Kanaaf baay'ee hubattuudha. Baay'een dubbattu akkas paabliikii jechuudha akka miidiyaa irratti baay'ee haasoftu garuu gaafa haasa'uu jalqabdu baay'ee organaayiziidha. Haasaan ishee wal qabataadha. Kanaaf dandeettii addaa qabdi jechuudha isheen. Egereen akkamii waa'ee isaa akkasumas mucaa kee ishee waa'ee isaanii waan kaasudha. Ijoollee lama qabna egereedhaaf siiqqeedha of course. Egereen umuriin isaa 9 siiqqeen umuriin ishee waggaa 6. Egereedhaaf siiqqeen namoota ijoolleeta faallaadha. Amalli isaanii faallaadha. Egereen lafa kaa'an ta'a. Kana godheedhaan sana godhaa. Harka caalu garuu kitaaba dubbisuu irratti yeroo isaa dabarsa. Baay'ee dubbisa. Kitaaba yeroo dhaqee rafus kitaaba baadhatee rafaa. Gaafi immoo kitaaba akka baneetti fakkeetti irra rafa. Ganamaan yeroo hundumaan guyyaatti erga egereen dhalatee guyyaan itti dhaqee egeree balbala isaa banee hin ilaalle yoo jiraate guyyaan mana hin bulle qofadha. Guyyaa hundumaa baneen dhaqee ilaalee bariidha waan ta'eef fannoo jingala dubbisee man biraa deema. Guyyaa kaan immoo mana jiru jechaadha. Inni baay'ee cal jiraadha. Garuu mana keetti baay'ee cal jira. Bakkeetti garuu baay'ee soosheebiliidha. Barsiisota isaa bira yeroo dhannu mucaa soosheebilii akka egeree hin argine nu jedhu. Manatti egereen hin dubbatu alatti garuu wanta inni godhu waan biraadha. Baay'ee namoota wajjin ijoollee hojii walii galaa ijoollee wajjin waliin dhabuu amala addaa qaba egereeni. Siiqqeen immoo amala addaa isheen qabdu baay'ee taphatti. Baay'ee aktiiviidha. Wannitu jira darajaa isa jedhan jira isteersii biyya keenya yeroo ijoolleen guddattu yeroo ijoolleen asiis akkoo kana taa'ee yaada yeroo ijoolleen xixinnoo daa'imutti kaatu hin cuftu akka isaanii gadi hin kufneef. Kan egereen cufi hin guddate jechuudha egereen. Kan siiqqee garuu isheedhumaa socho'utti ka'u cufuun dura ture. Maaliif hin fiddi ishee lafa hundumaa keessa waan ta'eef balbala kan hundi bantii sanan bantii kanan bantii baay'ee aktiiviidha fiiddee dhuftee sitti marmiti egeree waan akkasii hin godhu. Kanaaf amala ijoollota akkasii jechuudha. Baay'ee immoo siiqqeen amala ishee keessaati. Akkuma egereen kitaaba dubbisuu baay'ee jaallatu isheen immoo waan akka kalaringii kana wanta akka siiluu halluu kana dibuu baay'ee jaallatti. Boqonnaa fudhattu yoo dhannee waa binnee dhufne nyaata dhiistee siiluu jalqabde jechuudha. Kanaaf ijoollee adda addaa waaqayyo nuuf kenne baay'ee waaqayyo baay'ee nu eebbisa. Isaan maratti waan baay'ee barachaa jirtu. Baay'ee gaarii. Akkam afaan Oromoo hin danda'u akka sanaatti guddisaa jirtu. Maatii akka sanaa keessatti guddatanii afaan Oromoo Ameerikaatti baruu dhiisu jechuun hin ulfaata. Yaa Rabbi na gargaara jechaa matti fufa kana. Egereeni. Rakkoo maatii baay'eetu kanadha Ameerikaa keessatti. Rakkoo maatii inni guddaan Ameerikaa keessa jiru yaa kanadha. Maatii ijoollee barsiisuun baay'ee salphaadha. Baay'ee cimaadha afaan Oromoodhaan. Egereen afaan Oromoon dubbata. Inni agaas garuu akka garaa keenyaatti miti akka nuyi barbaannutti miti isaafis hin mijatu garuu baay'ee kan inni dabarsu ijoollotuma biyya sanaa keessa jiru waan ta'eef salphaan ta'u namni biyya sana keessatti afaan Oromoo ijoollee isaa sirriitti barsiisanii baay'ee mana appirisheetii godhan. Maaliif hojii cimaadha nuyi baay'ee yaalii goonaa yeroo hundumaa akka egereen afaan Oromoo haasa'u siiqqeen afaan Oromoo haasa'u baay'ee yaalii goonaa garuu al tokko nutti cima nutti ulfaata. Garuu lamaan isaanii naasoo. Wal'aansoo jireenyaa wajjin hin ulfaata. Naasoo caccabsaniis haa ta'u afaan Oromoo lamaanuu isaanii yoo naasoo. Naasoo. Baay'ee gaarii egaa tariitii akkoo fakkaakayyuun achi jiru gatii ta'ee fi carraa isaaniin argachuu carraa isaanii wajjin dabarsuu yoo qabaatanii baay'ee mahaasa'u jedhetan abdii guddaa qaba. Gara xumuraatti fidaan jira gaaddoo yeroo gaarii qabaanne dhugaa baay'een si galateeffadha. Gaabbii qabdaa jireenya kee keessatti utuun kanan goone ta'ee waan jettu. Gaabbii. Ani nama dhala namaadha. Dhalli namaa hundumtuu gaabbii hin qabu jechuuf na rakkisa. Anis akkuma nama tokkotti gaabbii nan qabaadha. Waan tokko dubbachuudhaaf
al tokko yeroo barbaachisutti deebii kennuu dhiisuuni dhiibbaa guddaa irratti uuma. Yeroo tokko sooshaal miidiyaa kanarratti waan tokko gaaffii tokko ka'ee ture waanuma dhimma egeree miidiyaa laallatu tuffadhee manneesse jechuudha. Tuffadhee dhiisee wanti kun garuu babal'ate baay'ee hin babal'ate sadarkaadhuma namootni waan hamaa baay'ee dudubbatanirra yeroo inni ga'u dursee etuun deebii kenneera ta'e kun faayinumamuu ture kan jedhu baay'een gaabban ture. Isa booda deebii tokko kennee namootni baay'ee hubataniiru wantoota sanas garuu dursanii waa tokko deebii kennuu dhiisuun al tokko dhiibbaa qabaata. Kanaaf kanallee gaabbeera jechuudha. Akka namaatti. Kan kana caalu baay'een jiraachuu danda'a maaliif nama waan ta'eef. Egaa inni kan biraan immoo namoota baay'ee gargaarteetta ammas gargaaraa jirta nan beekasa kana hojii baay'ees hojjetteetta. Ejjennoo kana bagan fudhadhee abaluun bagan gargaare kana bagan godhe waan jettee immoo yeroo hundumaa gaafa ilaaltu keessi keetti boqotu jira wanti gammaddu jechuudha. Baay'eetu jira isuma keessaa tokko ittiin dubbadha. Ijoollota abbaa fi haadha hin qabne gargaaruu qabna. Isaan keessaa namoota gara naannoon ijoollota barattoota 18 oliidha kan jiranii babal'isuu baay'ee yaalii goonaa garuu xinnoo akka yaadnetti hojjechaa hin jirru garuu hojjenna gara fuulduraatti deemna abdadhaa. Mucaan nuyi gargaarre qarshii yartuudhaan birrii yartuu laannee fi kophee xaraga ture. Magaalaa Najjoo keessa taa'ee kophee xaragee barumsa nama baratu ture. Baay'ee nama dandeettii qabudha. Dandeettii qaba. Akkoo kanattiin kan gargaarru sunis namoota dandeettii qabaatanii garuu maatii hin qabne isaaniif walitti finneeti kan gargaarru. Isaan keessaa mucaa kana hin gargaarre. Mucaan kun kophee xaraguus dhiisee barumsa isaatti baay'ee cimee yeroo hundumaa nan yaadadha mucaa kana. Amma sadarkaa amma yeroo ammaa kana Itoophiyaan Airlaayinsii galee hojii jalqabeera. Kanaaf nama akkasii gargaaruuf carraa argachuu koo fi baay'een gammadaa maqaan isaa Gaarii jedhama. Amma aircraft technicianidhuma ta'eeti kan inni hojjetu garuu kaabin interior design natti fakkaata kan inni hojjetu exactly wanta inni hojjetu illee hin beeku garuu achi keessa jira. Kanaaf nama akkasii gargaaruuf carraa argachuu koo fi baay'een gammadaa jechuudha. Wantoota baay'ee hojjetteetta kanaaf isa kana sii kaasee dhimma kana irratti utuun dhiifama gaafachuun barbaada waan jettu fa'aa carraa barbaaddu fa'aa qabda tariiti namoota dhiifama gaafachuu yookaan immoo kana godheera dogoggora kooti waan jettu qabdaa jireenya kee keessatti. Suma sila gaabbii walitti dhiyaata gaa kuni wantoota baay'eedha dhalli namaa namni hin hojjenne hin dogoggoru. Namni hojjetu garuu hin dogoggora. Dhalli namaa hundumtuu hin dogoggora. Anis yeroo hojii hojjedhu baay'ee dogoggoruu hin danda'a. Karaan beekus karaan hin beeknes. Qabatamaamatti wanti ani godhee kan irratti dhiifama gaafachuun qabaa kanan godhe jedhee yaadadhullee yoo jiraachuudhaa baadhee yeroo mana hojii hojjedhu keessatti wantootni ani sirriidha jedhee godhee garuu namoota tokko biratti sirrii ta'uu baatan jiraachuu danda'u ta'uu mala. Anis beekuu nan danda'ata beekuu dhiisuu nan danda'ata. Kanaaf kana keessatti illee namootni etuun hin beeknis etuun hin beekus sin gaddisiise yoo jiraattanii dhiifama naa godhan jedha karaa hundumaa kanaadha. Egaa carraan kenna namootaaf guyyaa tokko nama tokkotu akkasuma waltajjii kanarratti carraa laannee fennaan nama tokko jireenya koo keessatti baay'ee gaddisiiseera barbaade immoo arguun dhabee namoonni isa beekitan adaraa ergaa kanatti naagaa baay'ee miidheeraanina adda baasee yoo barbaade maqaasaan dhaadhee maqaasaa dha'ee anaaf inni beekna gatii kanaaf dhiisii jedheetu dhiifama gaafate yeroo dheeraa booddee ergaan sun ga'eenii wal argatanii. Kanaaf namoonni immoo dhiifama akka jecha salphaatti yaadu. Dammoo hojiima keessa namoota itti buutee dhiifama gaafachuun kee tokko bo'in qoosa jechuu danda'a. Tokko immoo dhiifama jechuun isaayyuu waan guddaadha dhiiseeraaf jechuu danda'a. Kanaaf ani isa kana kaase. Haa ta'u egaa jireenya keenya keessatti wantoota baay'eetu jira gaaffii koo gara xumuraatiin kuni utuu yeroo murtaa'an nuu kenname namootaaf yeroo murtaa'anii kennama haala garaagaraa keessatti
ji'i tokko too jireenya kee keessatti biyya lafaa kanarratti qabda dhamee sii kenname ji'a tokko kan akkamitti dabarsuu yaadda? Ji'a tokko kana of course maatii koo wajjin dabarsuu yaada. Itti aansee garuu waan gochuu danda'u namni gargaaruu danda'u tokko jiraate ammattiin qabu sana keessatti gargaaree darbuu filadha. Kanatti dabarsita. Baay'ee gaarii. Waaqayyo si haa eebbisu yeroo kee baay'ee muddamaa akka sasiifachi fiigicha qabu kana keessaa eeyyamtee dhufee na wajjin yeroo dabarsuu keetiif baay'een si galateeffadha. Egaa daawwattoonni Buddusseetiifis waa'ee gaaddisaa waan baay'ee argataniiru jedhetan abdii guddaa qaba. Tarii dhumarratti kana kaasuun barbaada. Mata duree kana tuun kaasii natti tola. Dhimma kanarratti tuun haasa'ee natti tola. Waan jettu waan hafe yoo jiraate ergaa dabarfachuus yoo ta'e carraa isaan sii kennan immoo. Yaanillee carraa kanaani iddoo kanatti naaf feertee yaada adda addaa kana kaasuu keetiif galatoomii jedha. Dhugaa carraa argachuun salphaamini. Yaadi ani tarii kaasuu barbaadu al tokko tokko yeroo fagoo jirru akka warra wal bira jiranitti wal hubachuu dhiisuu dandeenya. Keessumaa dhimma waldootii kaastee turte ammati silaa. Dhimma waldootii biyya keenya keessatti baay'ee hamaadha. Baay'ee ulfaataadha. Namooti baay'een immoo anaan fagootti na beeku malee dhiyeenyatti nan beekan. Maaliif an biyya kana keessa hin jiranne waan ta'eef. Waldootii waa caccaban irratti baay'ee kaastee turte yaada adda addaa kaastee maaliif caccabanii kan jedhu. Waldootiin kan isaan caccaban biyya keessumaa biyya Ameerikaa keessatti dhimma sodomummaa irraa kan ka'e kan isaan caccaban. Kan waldootii keenya waldoota Oromoo bakka jiranitti akka isaan gargar diigaman kan godhe inni jalqabaa jechuudha. Dhimma naannummaa kaasnee turre dhimma naannummaa sun akka jirutti ta'e dhimmi sodomummaa garuu baay'ee dhiibbaa guddaa nutti uume. Ammallee waldoota baay'ee keessatti rakkina qabu jira ammallee rakkinni sunuma jira. Namoota baay'ee nuyi dhuguma iddoo guddaatti eenyu iddoo isaan argamuu malleetti argaman yeroo isaan jiran illee argaa jirra. Kanaafanii dhaamsi ani qabu keessumaa waldoota biyya ambaa keessa jirtanii tokkummaa waldoota Oromoo akka waldootiin tokkummaa hin qabaanne irratti rakkoo cimaan dhimma sodomummaa irratti jiru kuni akka inni furamuuf waldootni hundumtu tokkummaan akka jiraatanii fi akka walii wajjiniin taatanii gara tokkummaatti dhuftan kanan isin gaafachuu barbaada. Maaliif dhaabbata adda addaa jalatti hojjenna. Dhaabbata adda addaa jalatti hojjenna keessumaa dhaabbata ELC kan jedhamutu jira. Namoonni baasee dubbachuu dhiisuu danda'u kana baay'ee it's a very challenging topic waan ta'eef namoonni dubbatanii dubbachuun barbaadanii dhaabbati waldootiin dhaabbata ELC jedhamu jalatti hojii hojjetanii dhaabbatni ELC gararraadha fudhateera dhimma sodomummaa jiru hundumaa. Garuu biyya kana yeroo dhufnu tarii namoonni hubachuu dhiisuu danda'u maalidha dhaabbatni kun maalidha maal godhaa inni jedhu. Garuu waldootiin dhaabbata sana jalatti hojjetan hundumtuu gaafa rakkoon tokko uumamu bor seera ELC sanadha kan isaan irratti hojii hojjetu. Waldaan keenya kan hin amantu sodomummaa hin fudhattu jedhanii kan fudhatan jiru. Eeyyeen fudhattu fakkeenyaaf gaa'elli dhiiraa fi durba gidduudhaa jedha konstituushinii waldichaa. Garuu konstituushinii ELC garuu akkas hin jedhu. Konstituushinii ELC garuu dhiiraaf dhiirri wal fuudhuu danda'a durbaaf durbi wal fuudhuu dandeessi jedhee lafa kaa'a. Nuyi waldaa jalqaban keessa ture kan keessaa nu baase kana ture. 2/3 majority qabaachuu qabdu. Dhaabbata ELC jas kana jalaa bahuudhaaf nuun jedhan. 2/3 majority nama sadii irranne 2/3 majority guutuuf. Sababa kanaaf waldaa sana hundumaa dhiifne keessaa baanee sokkine jechuudha. Sababa maaliifi sababa waldaan sun jedheefetu hin ta'in sababa seerri ELC nurratti apply ta'eef. Boris namni tokko dhufee waldaa sana keessatti waliin fuudhaa ani fuudhuun qabaa jedhee kisii tokko yoo kaasee namni kuni carraan mo'achuu isaatii baay'ee bal'aadha. Waldootuma Oromoo ta'anii jechuudha. Kanaaf waldootni Oromoo nuyi hin deeggarru jedhanii isteeta hundumaarra kun isteeta Minisootaa duwwaa miti. Isteeta hundumaarra jiru waldootiin kun. Waldootiin kun dhuguma dhugaa dubbachuuf ta'e tokkummaa saba keenyaa
tokkummaa waldootaadhaaf dhiibbaa guddaa uumaa jiru. Rakkina guddaa uumaa jiru jechuudha waldootiin akkasii kun. Kanaaf amma danda'ame tan waamichan waldoota kanaaf godhu. Isteeta adda addaa keessa waldootni jirtan dhaabbata ELC jala jirtan ammas ni danda'ametti. Dhaabbati ELC akka inni sodomummaa fudhatu beektu hundumti keessan beektu kana wanta dhoksuun qaban fuula naasa kanas kan dura haasa'ee namootni baay'een narratti kaan turaniiru. No waldaan sun akkasiin godhu kanan godhu jedhanii jechuudha. Hin godhu waldootiin hin godhani waldootii keenya akka hin godhani beekna kana. Garuu seerri gararraa isaaniirra jiru isaan irratti dhiibbaa uumaadha. Seerri amma fakkeenyaaf seerri federaalarra jiru gara magaalotaatti dhiibbaa qabamuun qabu. Kanuma jechuudha kan nuyi beekuu qabnu. Kanaaf waan hundumaanuu salphisuuf waldootii waldootaa wajjin hojjechuuf. Amma nuti waldootni ELC wajjin hin hojjennu nuti. Waldoota amma 10 jedhe 9 jedhe suni waldoota ELC jala hin jirredha baay'een isaanii kan jala jiran garuu jiru. Garuu amma danda'ametti waldootni ELC jala jirtaniitu sini danda'ame keessa akkaataatti keessaa ba'uun danda'amu irratti hojjetame kan jedhu geggeessitoota waldootaafis ta'e hojjetoota wangeelaa luboota waamicha kana sini dabarsuun barbaada. I know it's a very hot topic garuu dubbachuun nurra jira isinis warri miidiyaa irra hojjettanii dhugaa isinitti mufatee faffageessitanii ilaallaa dhimma kana hiriyyummaatti hin fidina. Hiriyyummaa irraa baasaatii dhugaa jiru dubbadhaa gara fuulduraatti namootni keenya namooti waldoota akkasii keessa jiranii keessaa akka isaan ba'aa deeman irratti hojjechuun warra miidiyaa irra jirtan jedhee hin abdadhaa. Asillee geera beennama dhimmi sodomummaa rakkina guddaadha asumatti illee namoota keenya illee yeroo itti walitti buusaa jirudha. Kanaaf dhaamsa kana dhuma irratti dabarsuun barbaada. I know it's hard. Namni dhaggeeffachuun barbaadu carraa kanaan garuu waa'ee waldaa kiristiyaanaa waan kaaftee fi waldaan kiristiyaanaa tarkaanfii sodaa malee fuulduratti deemuu danda'u qabdee nama lafa qawwee jala dhaabbataniiti. Ani abbaan koo bara yeroo cuuphaatti na geesse waldaa miishiniitti na cuuphameen dhoksanii laga jala na baasaniiti kan isaa waldaa kiristiyaanaatti geessee na cuupsisan. Kaan immoo qawweedhaan ajjeefamanii du'ani. Kaan immoo rakkina meeqa keessa waldaa cocafamaa yeroo turte keessatti wangeela lallabaa turan. Nuyi garuu har'a yeroo carraa qabnu yeroo jirru keessumaa biyya ambaa keessa teenyee carraa kana gargaaramuu dhiifnee yaada nama kan biraa hordofuun keessumaa bu'aa mataa keenyaaf jenne wanta biyya ambaa keessatti immoo baay'ee wanti si rakkisu hin jiru hojjettee argachuu dandeessa. Akkuma silasin jedha carraadha bakka hojii waan barbaade hojjechuu dandeessaati. Kana burussee maasoo barbaada kanaaf kanaasee waaqa si yaabbisa. Anis akkatiin hubattu kanan barbaadu rakkoo namatti jettee dhumarratti itti buute kuni biyya kana dhufee baay'ee raase namoota garaagaraa baay'ee gargar diige gurguddoota gidduutti garaagarummaa guddaa uume waldaan hamma caccabdutti hamma ibsa ejjennoo baastutti tariitii hin hordofta yoo ta'e jechuudha. Kanaaf wanta nun sodaachaa haasofnu miti yookaan immoo qaama wayii tokkotti buuna jennee wanta nun dhisnu tokko miti. Kun hiriyyummaa siin qabu. As bira yeroo teenyu hojii ogummaa hojiitti gaafatama mana waaqayyoo malee qaama kamii wajjiniyyuu hidhatan qabnu eenyu wajjiniyyuu sodaa tokko malee haasofna jechuudha. Ani kanan kaasuu barbaade sila na hubatteetta yaadoti jiran ilaalchonni jiran. Erga waldaan biyya kana keessatti yoo waldaan bal'atee guddatee biraanchitu banama. Booddee waldaa ta'ee guddata. Babal'ateetu moo guddatee moo caccabee ta'ee kanan si gaafadhe ana caalaa situ keessa jiraate situ beeka gatii ta'eef malee ilaalcha kan biraa qabaadhe miti. Egaa tariitii namoonni amma dhaabbata ammati maqaa dhoofte kanaa wajjin hojjetan tarii irra keessaa waajjirri giddu galeessa isaanii biyya sana keessa waldoota jiran busha gatii ta'ee fi seerri barreeffame sun immoo nama achi keessa jiru hundumaatti raawwata gatii ta'ee fi namni keenya karaa tokkos haa ta'u karaa kan biraa deeggiraa qaama sanaa ta'uu danda'a. Hin beeku jechuun danda'u. Jechi tokko jira beektaa ta'e. Seera beekuu dhiisuun itti gaafatamummaa jala nama hin baasu jedhu. Siigalee namni seera hin beeku jechuun balleessaa balleessiteef ittiin gaafatamtu jechuu miti. Inni kun nama hundumaa biratti hubatamaadha jedhee yaada. Biyya kana keessas haa ta'u biyya hambaa jiraattanii haala kana keessa namoonni jirtan akka amma obboleessi koo jedhe ifaa ifattee haasoftanii waan hundumaa hiikuun hin danda'ama. Yeroo itti waaqayyo amma immoo biyya Ameerikaa keessatti jara kanaaf iddoo dhoowwatedha mitiire. Akka guutummaa Ameerikaatti balaaleffatamanii yaadatta Tiraamp loltoota 15,000 ol ari'e mitiire. Miti nima sana keessaayyuu ejjennoowwan fudhataman hedduutu jiru.
waaqayyo nu gargaara isa kanarratti gara fuulduraatti bal'inaan hin hojjenna. Namoota gadi fageenyaan kitaaba barreessan hojii kanatti dhufanii hordofan waltajjii kanarratti yeroo dhiyeessu tariitiin argita jedhee tan abdadda yeroo dhiyootti na wajjin yeroo dabarsuu keetii fi akka kanatti dhufuu keetiif guddaan si galateeffadha. Yaa dhumarratti gaa anis namoota hedduu wajjin hojjedhe karaa adda addaa jechuudha. Karaa aartii Oromoo guddisiisuu ta'u karaa faarfannaa adda addaa piroodakshinii adda addaas turaniiru. Namootni viidiyoo hojjetan jiru. Miidiyaa kanarratti yeroo arginu namoota baay'ee duddubasaa jira. Namoota kana keessaa namootni viidiyoo waraaban, namootni abdiisaa hojjetan, namootni daayirekti godhan hedduudha. Kana hunduma isaanii galateeffachuun barbaada. Carraa laattaniif hin jedha. Carraa kenname waan ta'eef carraa laatanii ana wajjiniin waan hojjetaniif guddaan galateeffadha. Keessumaa faarfannoota hedduu kan walii wajjin piroodiis gochaa turre obboleessa keenya turree duwwaatu hin ta'in piroodiis gochaa jirru hin jedha malee piroodiis gochaa jirru obboleessa keenya Fiqiruu Haayileedha. Fiqiruu Haayilee beektu baay'ee keessanii Fiqiruu Haayilee beekuu dhiisuu dandeessu garuu qumbii piikcharsiin beektu yeroo hundumaa TV keessanirraa bilbila keessanirraa kan jalqaba dhufee socho'u sana jechuudha. Qumbii piikchars dhugaa dubbachuu fi baay'ee si galateeffadha. Hojii walii wajjin hin hojjenne hunduma isa duwwaallee miti hedduutu jiru. Karaa adda addaa kan sappoortii egeree miidiyaa godhanii bakka kan akka obboleessa keenya Caalaa Margaa dabalees immoo piroodaakshiniin hedduudha tokko tokko kaasee fixuu hin danda'u. Maqaama keessaa dha'umaaf jechadha. Kanaaf hundumti keessan faarfattootni piroodaakshiniin jirtan hundumtu hojii qabdan gara kootti ergaa kan jirtan kan turtan gara fuulduraatti illee kan itti erguutti fuftanii na wajjin hojjechuu kan itti fuftanii hunda keessan guddaan galateeffadha. Atillee istuudiyoo keetti na waamtee carraa akkasii waan na laattee fi guddaa galatoomi. Warri naannoftanii jirtan illee galatooma. Ulfaadhu fayyaa ta'e. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya haasaan keenya guyyaa irraa jabaa ture baay'ee cimaa ture akkasiin jaallattanis abdii guddaan qaba. Injiinar Gaaddoo wajjin yeroo gaarii dabarsine egeree miidiyaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yeroo biyya dhufetti haalota garaagaraa hojii garaagaraa dhimma garaagaraatu qabu. Eeyyameen wajjin yeroo dabarsuu isaatiif immoo maqaa keessanii guddaa godhanii isa galateeffadha. Guyyaa har'aa egaa Leensii Cuukkoo akkasumas Odaa Elektirooniksiin wajjiniin turaniin wajjin hojjechuu ispoonsar nu gochuu ogummaa kamiiniyyuu yoo nu barbaadan lakkoofsi bilbilaa keenya danarra jiran nu bilbilaa. Kanarraa kana fee Mindaa Shufeerii akkasumas Abdii Tsaggaayee guddaa godheen galateeffadha. Gammachiisuun mataa Boranaan ture yeroo kan biraa keessummaa kan biraa wajjin hanga deebinee wal agarrutti nagaa waaqayyootiin tura. Barri bara dorgommiiti bara fiigichaa adeemsaaf kallattii addunyaa beekuuf ammoo teeknooloojii fayyadamuun filannoo osoo hin taane dirqama ta'ee jira. Meeshaalee teeknooloojii sadarkaa qaroominni addunyaa irra ga'een oomishamanitti fayyadamuun addunyaa to'achuuf beekuu akkanumas hojii keessan ariifachiisuu yoo barbaadan ammoo Odaa Elektirooniksiin ani jiraa isiniin jedha. Bilbila iPhoneii, Samsungii dhiyeenya oomishame akkanumas kanneen biroo laaptooppii gosa hundaa dhaabbileef dhuunfaattis yoo barbaadan Odaa Elektirooniksiin Boolee gamoo waldaa misooma Oromiyaa darbii tokkoffaarra nu bira kottaa malee hunduu jiraa isiniin jedha. Odeeffannoo dabalataa yoo barbaadan Duwwaa 91143 Duwwaa 7 jedhaatiin nu bilbila yookaan TikTokii, Telegiraamii, Feesbuukii akkanumas weebsaayitii keenya Odaa Elektirooniks jechuun daawwadha. Odaa Elektirooniks meeshaalee teeknooloojii qulqullina qabaniif